Namoota tokko tokko waan gaafatame yookaan ammoo waan haasawamaa jiru yookaan waan ja'amaa jiru osoo sirriitti hin caqasin osoo addaan hin baafatin dafee dubbachuudhaaf yookaan ammoo deebii laachuudhaaf jarjaru baay'eetu jira. Dandeettii waa caqasuu yookaan ammoo waa dhageeffachuu keenya madaaluudhaaf gaafiiwwan garagaraa kanneen dandeettii waa caqasuu yookaan ammoo waan takka sirriitti caqasanii deebii sirrii laachuu keenya madaaluu qopheesseetiin jira. Daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya kanneen magaalaa Harra keessa jiranis naannoo'ee gaafadheetiin jira. Gaafiin jalqaba isaaniif qopheessee isaan gaafadhe taphataan kubbaa miilaa beekkamaan Fifa jedhamu biyya tamiif taphataa lakkoofsi inni uffate taphatu hoo meeqa jeetiin gaafadhe. Mee maal jedhanii deebisan walumaan hordofnu. Gaafii kana hin beekne. Kana hin beekne. Oromiyaaf taphata lakkoofsisaa meeqa ni beektaa? Lakkoofsan qabu. Lakkoofsa 11 Meesii. Kubbaatti malee taphataadha.